Akkam jirtu daawwattoota keenya oduuwwan biyya keessaa fi biyya alaa kan guyyaa irraa yoo dhageessan gaariidha jedhee yaada hedduu isiniif qindeesseera. Haga dhumaatti yoo na waliin turtan oduuwwan biyya keessaa fi alaa hedduu argattu. Jalqabarra mata dureewwan oduu isinitti himuun itti aansuudhaan immoo bal'ina oduutti kanan darbu ta'a. Oduu keenya kan jalqabaatiin paartiin TPLF yookiin wayyaaneen kan Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu nuti boordii filannoo hin beeknu jechuudhaan boordii filannootti dhaadate. Akka karoora boordii filannootti ammoo guyyaa irraatiin booda paartiin TPLF eeyyamni isaa haqamuudhaan kanaan booda akka paartii seera qabeessaatti biyya kana keessa socho'uullee hin danda'u. Dhimmi kun garamitti ba'a? Oduu bal'aa dhimma kana irratti jiru kan dhageessan ta'a. Haga dhumaatti na waliin tura. Oduu biraatiin dargaggeessi Abdii Afrikaatti jedhamuun beekamu bulchiinsa kaapteen Ibraahim Traoreetiin durfamu miseensota gosa fuulii 100 ol ajjeesuudhaan shakkame. Taateen kun eessattii fi akkamitti ta'e? Ibraahim Traoree dhimma kana irratti maal jedhe? Gabaasa bal'aa kan dhageessan ta'a. Haga dhumaatti na waliin tura daawwattoota keenya. Mata duree oduu keenya kan biraatiin ani ofii kootii qalbii jijjiirradheeraa jedhan obbo Geetaachoo Raddaa yeroon itti dargaggoota gowwoomsaa jiraadhus yeroon isaa darbeera jechuudhaan obbo Geetaachoo Raddaa dubbate. Aangoo siyaasaa qofaaf neetwoorkii saamichaa diriirsinee uummata keenya rakkisuu hin qabnu jechuudhaanis cimseetoo dubbate. Gaaffii deebii faanaa televezyiinii wajjin taasiseen obbo Geetaachoo Raddaa qondaalonni waraanaa fi qondaalonni siyaasaa Tigraay uummata irratti rakkoo gurguddaa saamichaa fi hanna gurguddaallee gaggeessaniiru jechuudhaan maqaa jeneraalotaallee adda baasee maqaa isaanii dha'uudhaan saaxileera. Kanas maqaa eenyu dha'ee bal'ina isaa kan dhageessan ta'a. Daawwattoota keenya gadhumaatti na waliin tura. Oduu kan biraatiin ammoo marsariitiin Ameerikaa Global Firepower jedhamuun beekamu waggaa waggaadhaan sadarkaa humna waraanaa biyyootaa baasu baay'ina taankii hedduu qabaachuudhaan biyyoota Afrikaa tokko haga 10tti jiran maqaa isaanii baaseetu jira. Biyyoota Afrikaa kana keessatti Itoophiyaan ni argamti moo hin argamtu? Itoophiyaan taankiiwwan meeqa qabdi? Bal'ina isaa kan dhageessan ta'a. Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu keenyarraa keessatti dhimmoota nama isiniif kaasee fi kan biroo bal'ina isaa kan dhageessan ta'a. Isin immoo chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa fuuldura jirtu yoo tuqxan odeeffannoo akka kanaa yeroo gadhiisnutti jalqabeetoo isin qaqqaba. Kanaafuu chaanaalii keenya like, share, subscribe akka gootan kabajaan isin gaafachaarra itti aansuudhaan gara bal'ina oduutti kanan darbu ta'a. Oduu keenya jalqabaatiin biyyoota Afrikaa baay'ina taankii hedduu qabaachuun beekaman 10 marsariitiin Ameerikaa Global Firepower Network jedhamuu fi waggaa waggaan sadarkaa humna waraanaa biyyootaa baasu tibbanas gabaasa baaseen Itoophiyaan biyyoota Afrikaa humna waraanaa guddaa qaban 5 keessaa tokko ta'uu ibse. Raashiyaan taankii 5,750 qabaachuun addunyaa irratti sadarkaa lammaffaa kan qabdu yoo ta'u, Itoophiyaa dabalatee biyyoonni Afrikaa hedduun taankii hidhannoo baay'inaan hidhatan akka jiran Global Firepower gabaase. Itoophiyaan baay'ina taankii qabduun addunyaarraa sadarkaa 37ffaa, Afrikaarraa immoo sadarkaa 3ffaa irratti argamti jechuunis dhaabbanni kun ibse. Biyyoonni Afrikaa baay'ina taankii qabaniin beekaman tokko haga 10tti jiranis kan jalqabaa Masrii, itti aansuudhaan Morokoo, Itoophiyaa, Naayijeeriyaa, Angoolaa, Yuugaandaa, Afrikaa Kibbaa, Sudaan, Keeniyaa yoo ta'u, kurnaffaan ammoo Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongooti. Ani ofii kootii qalbii jijjiirradheeraa jedhan obbo Geetaachoo Raddaa yeroon itti dargaggoota gowwoomsaa jiraadhus darbeera jechuudhaan obbo Geetaachoo Raddaa cimsee dubbate. Aangoo siyaasaa qofaaf neetwoorkii saamichaa diriirsinee uummata keenya rakkisuu hin qabnu jechuudhaanis ibsan. Qondaalonni waraanaa fi qondaalonni siyaasaa Tigraay saamicha qabeenyaa fi daldala namaa irratti akka hirmaachaa turan pirezidaantiin bulchiinsa yeroo duraanii Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa himan. Qondaalota waraanaa tokko immoo kan saamicha irratti bobba'an jedhan maqaadhaan eeranii jiru. Gaaffii fi deebii TV faanaa waliin taasisaniin qondaalli kun obbo Geetaachoon qondaalonni waraanaa Tigraay albuuda warqee qotachuu fi daldaluu, maallaqa mootummaa saamuu fi daddabarsa namootaa seeraan alaa irratti hirmaachuu saaxilan. Obbo Geetaachoo Raddaa kana hundas kan dubbatan gaaffii fi deebii guyyaa kaleessaa televezyiinii faanaa wajjin taasisaniidha. Qondaalonni waraanaa obbo Geetaachoon maqaadhaanii saaxilan Birgaader Jeneraal Migbaa Hayilee, Birgaader Jeneraal Hayilee Sillaasee Girmaay fi Koloneel Tawaldee Gabratinsaayiti irra deddeebiin qotisaa fi daldala warqee irratti hirmaachuu qondaalota naannichaa kan dubbatan obbo Geetaachoon namoota baay'eetti daldalli warqee Tigraay kun waliigaltee dhukaasa dhaabuu Piriitooriyaa booda kan eegalame itti fakkaata. Garuu waraana gidduutti illee qondaalonni waraanaa Tigraay qotisaa fi daldala warqee kana ittuma turanii jechuudhaanis saaxilee. Ajajoonni waraanaa qabsoo uummataa bakka kennanii qabsaawaa turan akkuma turan yeroo waraanni dargaggoota 1000 nyaachaa turetti waraana gidduudhaan ajajoonni waraanaa ekskavaatarii dahannoo yookiin mishigii ittiin qonnu fayyadamuudhaan warqee qotachaa turan jechuudhaanis obbo Geetaachoon dubbatanii kanneen daldala warqee irratti hirmaachaa turan keessaa tokko immoo Jeneraal Migbee akka turanis obbo Geetaachoo Raddaa dubbatanii. Jeneraal Migbeen qondaalota obbo Geetaachoon gaafa aangoorra turan aangoorraa kaasan keessaallee isa tokko turanii qondaalli waraanaa biraa obbo Geetaachoon saamichaan maqaadhaan kan biraa immoo Birgaader Jeneraal Hayilee Sillaasee Girmaa yoo ta'an
Bara 2014 yeroo waraanni Tigraay kombolcha to'atu baankota mootummaa keessaa maallaqa akka sassaabu kan ramadame nama kana ture jedhan. Birriin yeroo sana baankota keessa ture biliyoona 4 kan jedhan obbo Geetaachoon kana keessaa biliyoona 1 ofiisaaf fudhata jechuudhaanis himanii qondaalonni ajaja isaa jala turanis maallaqa qooddachaa akka turanillee dubbatanii Birgaadir Jeneraal Haile Sillaaseen maashina warqii qotu alaa galchuuf yaalullee mootummaan federaalaa harkatti qabnaan harkaa baafachuuf carraaqqii olaanaa gochaa turuus obbo Geetaachoon dubbatanii jarri kun yakka keessatti cuuphamanii waan jiraniif Tigraayitti nagaa yoo bu'e balaa guddaa keessa seennaan ni gaafatamna jedhanii waan yaaddaniif jeequmsi matumaayyuu akka xumuramu hin fedhanii jedhan. Qondaalli biraa isaan maqaadhaan kan biraa immoo hoogganaa odeeffannoo waraana Tigraay kan turan Koloneel Tawalda Gabratinsaay yoo ta'an isaan kun daddabarsa namaa seeraan alaa irratti hirmaachuu himanii qondaalli kun amma biyya keessa akka hin jirrellee dubbataniiru. Namni kun dargaggoota Eertiraa ukkaamsuun ugguruun gurguruunis himatamanii dargaggoota Eertiraa akka qabdiitti qabachuudhaan maatii isaanii ala jiran maallaqa ergisiisaan nama turedha jechuudhaanis obbo Geetaachoo Raddaa waa'ee nama kana dubbatanii maatii tokko haga doolaara 4,000 ergisiisaa akka turan kan yaadachiisan. Adeemsa kanaan qondaalonni waraanaa Tigraay herreega baankii biyyoota alaa keessatti banatanii lammiilee Eertiraa 10,000 ukkaamsuun gurgurachaa turan hedduu akka ta'anis himanii boodarra immoo dhalattoota Tigraayillee daddabarsuu akka eegalanis obbo Geetaachoo Raddaa cimsanii dubbataniitu jiru. Ammallee daldaalli namaa kun Tigraay keessa akka jiru kan dubbatan yoo ta'u yakkoota akkanaa keessatti qondaalonni siyaasaa Tigraay gahee olaanaa qabaachaa turanii jiran. Odeeffannoo yakkoota akkanaa Tigraay keessatti raawwatamaa turan yeroo pirezidaantii yeroo Tigraay turanitti qindeessaa akka turan kan dubbatan obbo Geetaachoon biiroo haqaa komishinii naamusaa fi farra malaamaltummaa fi poolisii naannichaaf erguus himaniiru. Oduu itti darba daawwattoota keenya oduun keenyatti immoo dhimma pirezidaantii Burkiinaa Faasoo Ibraahim Tiraaworeetiin wal qabatudha. Oduu keenyatti dargaggeessi Abdii Afrikaati jedhamuun beekamu bulchiinsi kaapteen Ibraahim Tiraaworeen durfamu miseensota gosa maqaan isaanii fuulanii jedhaman 100 ajjeesuun shakkame. Dhaabbanni Human Rights Watch mootummaan hoogganaa waraana Ibraahim Tiraaworee ji'a sadaasaa keessaa naannoo dhiha Burkiinaa Faasoo magaalaa Soorenzoo jedhamutti haleellaa badhaa raawwate yoo xiqqaate namoota nageenya 130 ajjeesuun yakkimannaa irratti dhiyaate. Haleellaa kanaanis lammiilee nagaa qulqulluu hedduu ajjeesuu bira darbee miseensonni garee xiqqaa fuulanii jedhamuun beekaman miliyoonaan lakkaa'aman qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqa'uu isaanii dhaabbanni mirga namoomaaf qorannoodhaan mirkaneessee jira jedhe. Gareen fuulanii jedhaman tiksoota amantaa Islaamaa hordofan yoo ta'an mootummaan hidhattoota Islaamummaa deeggaru jechuudhaan himata. Hooggantoonni gosoo garuu himannaa mootummaa kana gankumaallee fudhatanii mootummaan waraana Burkiinaa Faasoo kan Ibraahim Tiraaworeen durfamu haleellaa hidhattoota Alqaayidaa fi ISIS kanneen biyyattii keessaa parsantii 40 to'atanii raawwatamu akka dhaabu irra deddeebii waadaa seenus ajjeechaa namoota qulqulluu itti fufee jira jechuun komiin irratti dhiyaachaatii jira. Oduudhuma kanaan wal qabatuun pirezidaantiin Burkiinaa Faasoo Ibraahim Tiraaworee gaaffii fi deebii ispoontiik waliin taasisaniin akka jedhanitti Raashiyaan biyyoota muraasa deeggarsa waraanaa biyya isaaniif taasisan keessaa tokko ta'uu eeranii isaanis Raashiyaa fi Chaayinaa malee kan biraa hin jiru jedhan. Bakki biraa nutti hammaataa maallaqa dhiyeessinaa garuu nutti gurguruuf fedhiin qaban jechuudhaanis himanii itti dabaluunis ogeeyyiin waraana Raashiyaa qaama shororkeessummaa ittisuuf tattaaffii taasisaa jiran keessaa tokko ta'uu eeruun leenjiin isaaniif kennamaa akka jirus himanii Ibraahim Tiraaworee shororkeessummaa ittisuuf kutannoo qaban ibsuudhaan deeggarsa Raashiyaatiin industirii waraanaa mataa keenyaa ijaaruu barbaannaa jedhan. Oduu keenyatti mootummaan filannoo dhufuuf dirree wal dorgommii nagaa qabeessa akka uumu paartileen mormituu 4 gaafatan. Itoophiyaatti filannoo waliigalaa gaggeeffamuu waggaa tokko qofaafuu wal qabatee mootummaan marii dhugaa qabeessaa fi hunda hammataa ta'e hatattamaan gaggeessee fi rakkoo biyya keessa jiru furuun dirree wal dorgommii nagaa qabeessa akka uumu paartileen mormitoota 4 gaafatan. Paartileen kunniin ibsa waloo caamsaa 12 bara 2025 baasaniin bu'aa qabeessummaa qabsoo karaa nagaa fi mootummaan hidhamtoota siyaasaa akka gadhiisuus gaafatan. Paartileen mormituu arfan kunneen dhaabbata tokkummaa guutuu Itoophiyaa, paartii warraaqsa uummata Itoophiyaa, sosochii giyoonummaa Amaaraa fi paartii Innaat yoo ta'an ibsi isaanii kunis filannoo biyyoolessaa bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ni gaggeeffame jedhamee eegamaa jiru irratti xiyyeeffata.
Ibsa isaanii kunis filannoo biyyoolessaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2018 ni gaggeeffama jedhamee eegamaa jiru kanarratti xiyyeeffata. Heera mootummaa Itoophiyaa keeyyata 58 caqasuudhaan filannoo biyyoolessaa marsaa 7ffaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2018 ni gaggeeffama jedhamee eegamu kana gaggeessuu dhabuun ammoo amantaa uummanni adeemsa dimokiraasii irratti qabu daran akka hir'isu cimsanii hubachiisanii, haa ta'u malee hagammaatti gama mootummaa fi boordii filannoo biyyoolessaatiin waa'ee filannoo ilaalchisee waan ibsame jiraachuu dhabuu kan qeeqan paartileen kun Itoophiyaan waraana amma keessa jirtu keessaa baatee gidiraa fi ajjeechaa uummataa dhaabsisuu kan danda'amu filannoon hannarraa bilisa ta'e haqa qabeessaa fi filannoo amanamaa gaggeessuu qofaan ta'uu cimsinee amannaa jedhan. Haalli biyyattii keessa jiru garuu filannoo dhufaa jiruuf dirree mijataa kan uumu akka hin taane kan ibsan paartileen arfan kun yoo xiqqaate waraanni Amaaraa fi Oromiyaa keessatti itti fufee jira. Naannoo Tigraayis to'annoo mootummaa federaalaa jala hin jiru. Rakkoo nageenyaa fi dhiibbaa jireenyaa irraa akka ka'e uummanni filannoodhaan kan barbaadan aangootti baasuu, kan hin barbaanne buusuun qananii itti ta'eera jedhan. Kana malees qooda fudhattoonni siyaasaa deeggartoota isaanii waliin akka waliin qunnamne ugguraa fi daangeffamni isaan mudachuu hubachiisuudhaan hayyoonni ilaalcha siyaasaa fi eenyummaa isaaniitiin bakka adda addaatti hidhaman akka hiikaman gaafatanii, miidiyaaleenis gocha sirna tokko faarsu balleessuun gara qummaatti ce'uun barbaachisaa ta'uusaa kan ibsan paartileen kunneen dhaabbileen miidiyaa giddu galeessa ta'anii ilaalaman waanjoo sodaachisoo jalaa bilisa bahuu qabu jedhan. Itti dabaluudhaanis paartileen kun ibsa isaaniitiin dhaabbileen siivikii fi dimokiraasii caalaatti of danda'uu fi hundaammata akka ta'an hubachiisanii, kana malees taajjabdoonni idil addunyaa adeemsa filannoo sadarkaa jalqabaarraa kaasee akka hordofan waltajjiiwwan ga'anis akka mijatuuf gaafatanii, adeemsi miseensota boordii filannoo bifa haaraan bakka buusuuf eegalame ilaalchisee boordiin amma jiru qormaata guddaan akkasa mudates himuudhaan yoo xiqqaate filannoo tokko gaggeessuun muuxannoo argateera. Kanaaf filannoo dhufu akka to'atu hayyamamuu qabaa jedhan. Gaggeessitoonni boordicha haaraa muuddaman ji'oota muraasa keessatti taatee biyyoolessaa guddaa fi walxaxaa akkasii bulchuuf muuxannoo dhabuu danda'u jechuunis yaaddoo qaban ibsanii, miseensota boordii filannoo bakka buusuun barbaachisaa yoo ta'e labsii lakkoofsa 33 muraa 20 keewwata 5 fi keewwata xiqqaa waliin wal simsiisuun gaggeeffamuu akka qabu paartileen kunneen ibsanii, kunis adeemsa kaadhimamaa irratti bakka bu'oota paartilee siyaasaa waliin mari'achuu kan barbaadu ta'uunis ibsame. Paartileen arfan kunneen ibsa waloo isaaniitiin boordiin filannoo biyyoolessaa fi mootummaan sadarkaa qophii ammarra jiru irratti ibsa ifa ta'e akka kennan, paartiin biyya bulchaa jiru marii dhugaa qabeessaa fi hunda haammate akka gaggeessu, akkasumas dirree wal dorgommii nagaa qabeessa akka uumu waamicha dhiyeessanii, akkasumas mootummaan malaawwan ukkaamsaa akka kaasu, dhaabbileen nageenyaa tajaajila paartii irraa adda akka baasuu fi taajjabdoonni jalqabarraa kaasee adeemsa kan hordofuu akka jalqaban gaafatanii, oduu biraatiin TPLFif daangaan guyyaa isaaniif kenname guyyaa irraa xumurama. Akka karoora boordii filannootti guyyaa irraatiin booda paartiin TPLF eeyyamni isaa haqamuudhaan kana booda akka paartii seera qabeessaatti biyya kana keessa socho'uu matumaallee hin danda'u. Kanarraa ka'uun Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ibsa wal falmisiisaa ta'e baasanii, Dr. Dabratsiyoonis nuti boordii filannoo hin beeknu jechuudhaan waan hin eeggamne dubbatan. Nuti waliigaltee Piriitooriyaa kan mallatteessinis ta'ee bulchiinsa yeroo kan hundeessine eeyyama boordii filannootiin miti. Kanaafuu boordiin filannoo eeyyama paartii keenya haqus haquu baatus waliigalteen Piriitooriyaa itti fufaa. Balaan kan dhufu garuu boordii filannootiin waan eeyyamni keessaan haqameef beekamtii waliigaltee Piriitooriyaa hin beeknu yoo jedhamedha jedhan. Itti dabaluunis Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dubbii isaaniitiin waliigaltee Piriitooriyaa kan mallatteessines boordiin filannoo waraqaa beekamtii waan nuuf kenneen miti. Sartifikeetii boordii filannootiin bulchiinsa yeroo hundeessines hin qabnu jedhe. Hagammaattis sartifikeetii fi waraqaa boordii filannoo irraa arganneen hojiin hojjetame tokkollee hin jiru jechuudhaan dubbate. Gama keenyaan caamsaa 5 irraa ka'ee waliigaltee Piriitooriyaatiin wanti wal qabate tokkollee wanta addaan citu hin jiru. Akkuma kanaan duraatti itti fufaa nuti boordii filannoo hin beeknu jechuudhaanis Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dubbate. Daangaan guyyaa boordii filannootiin TPLFif kenname har'a akka xumuramu ni beekama. Bu'uurri daangaa guyyaa boordiin filannoo TPLFif kenne kun dhugumaan hojiirra kan oolu taanaan guyyaa irraa ka'ee eeyyamni paartii TPLF guutummaan ni haqama. Paartiin TPLFis kanaan booda biyya kana keessatti eeyyama seeraa tokkollee hin qabaatus jechuudha. Oduu biraatiin Finfinnee Kaazaanchisitti dhaabbanni konkolaataa kireessu seera fayyadama koriidarii cabsuudhaan adabame.
Finfinnee kutaa magaalaa Qiirqos aanaa 8 keessatti dhaabbanni konkolaataa kireessu Shaam jedhamu seera fayyadama koriidarii cabsuudhaan birrii 100,000 adabamu waajjira dambii wabeeffachuudhaan biiroon koominikeeshinii magaalichaa ibse. Dhaabbanni kun halkan da'oo godhachuudhaan misooma koriidarii bakka nayyaamne fayyadamuudhaan miidhaa geesseera jechuudhaanis ibsasaa keessatti eere. Gochi kun seera cabsuudhaan qabeenya uummataarra miidhaa geessuu waan ta'eef adabbii maallaqaarra darbee itti gaafatamummaan ni hordofsiisas jedhame. Konkolaachisaa miidhaa kana geesse to'annoo seeraa jala oolchuuf hordoffiin taasifamaa akka jirus odeeffannoo waajjiricharraa argame ni mul'isa. Oduu keenya xumuraatiin Itoophiyaan riiformii nageenyaa Afrikaa bahaa eegsisuu gaggeessaa jiraachuu ibsite. Dhimma kanaan wal qabatee obbo Reedwaan Huseen illee waan jedhe qaba. Itoophiyaan riiformii biyyarra darbe nageenyaa fi tasgabbii naannawaa Afrikaa bahaa eegsisuu dandeessu hojiirra oolchaa akka jirtu beeksiste. Kunis walgahii dhaabbilee tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyoota baha Afrikaa Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru irratti ibsame. Walgahicha irratti Daayireektarri olaanaa tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyoolessaa Ambaasaadder Reedwaan Huseen naannawa baha Afrikaatti waggoota 10 darbanitti rakkoon nagaa keessoo saamicha galaanaa, aleellaa saayibarii, daldala namaa fi qormaata kana fakkaatan mudachuu ibsan. Itti dabaluudhaanis Itoophiyaan biyyarra darbee naannichatti nageenya mirkaneessuuf riiformii gochaa akka jirtu dubbatanii rakkoolee mudachaa jiranii kun waliin hojjechuun akka barbaachisus eeraniiru. Kana malees ejensiin odeeffannoo fi nageenya biyyoolessaa Itoophiyaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2010 irraa eegalee akka dhaabbataatti humna namaa, teekinooloojii fi dandeettiitiin haaromsa gaggeessaa akka jirus dubbachuu isaanii FMC'n gabaaseera. Egaa daawwattoota keenya oduu gaggabaabaan guyyaa raabsaniif qindeesse kan hagammaatti hordoftanidha. Chaanaalii keenya irratti oduu biyya keessaa fi kan biyya alaa kan dhugaa ta'e guyyaa guyyaadhaan argattu. Kanaafuu chaanaalii keenya like, share, subscribe gochuudhaan yeroo mara akka nu hordoftan dhaamsa keenyadha. Sa'aatii muraasa booda immoo oduu biraan walitti deebinutti nagaan naa tura.